ilaallu ta'a amma dhumaatiin hordofaa seenjin kanatan Lamaree Bogaard jedhama Chelsea taphata kana fudhachuudhaaf dorgommii keessa Tottenham waliin galteerti jechuudha taphata dargaggeessa Feyenoord kana jechuudha Football Insider May 17 gabaaseera jechuudha Timo Werner amma bakka bu'aan isaa kimsatti Chelsea fi Manchester United taphata kana barbaadan sabatichi garuu Liverpool seenuuf waan barbaaduuf dantaa kilaboota lama irraa dhabeera jechuudha Jeremy Boga kana Chelsea deebistee faramsiisuudhaaf yaada qabdi jedhaniiru taphataan kun duraan taphata Chelsea garuu ammaaf Sassuolootti gurgurteetti taphatichi Sassuolootti ciminni guddaa argisiisa jechuudha Angel Gomez Chelsea akkasumas amantii guddaa qabatti jechuun close taphata kana mallatteessifachuu jechuudha dargaggeessa Manchester United kan itti aansee Miralem Pjanic jechuun taphata Juventus taphatichi kana taphata bira tokko fi maallaqatti daranii yoo kennanii fi taphaticha gurguruu fi abdii qabdi jechuudha. Chelsea itti aansee Declan Rice jedhama Chelsea gara West Ham deemtee taphatichi kana erga N'Golo Kante ganna 30 gahee gadhiistu waan barbaaduudhaaf taphatichi fudhattee jedhamee yaadama jechuudha. Musa Dembele taphata Lyon kana akka taphata Lyon kana fudhachuuf carraaqqii guddaa godhaa jirtu Chelsea mul'isaa jirti jechuudha carraaqqii guddaa godhaa jirti taphata dargaggeessuun 23 kana. Thomas Muller Chelsea fi Manchester United Tottenham taphata kan barbaada kan turte ta'us dorgommii keessa waliin galanii jechuudha taphata Paris Saint-Germain kan jechuudha. Itti aanee dammoo Boubacar Kamara jedhama Chelsea fi Manchester City wal qabanii jechuudha taphata Kamara kana Marseille irraa faramsiisuudhaaf jechuudha. Itti aanee taphattoota bahuu danda'an yoo ilaallu Emerson Palmieri jedhama taphata sarara ittisa Chelsea kan ta'e taphataan kunini Chelsea qabeenya baasii addaatti ittiin tolfachuudhaaf taphata kana jijjiirraadhaan kennuu barbaaddi jechuudhaan ibsamee Daily Express biseera jechuudha. Itti aansee immoo Charlie Webster jedhama Chelsea taphata dargaggeessa umrii 16 kana dabarsitee Borussia Dortmundiif ganna dhufuu yeroo Jaanuwaarii ganna dhufuu yeroo inni ganna 17 guutetti kennuudhaaf isinis ayee kana taanse William taphata Biraazilii kana jechuudha. Chelsea taphata kana irratti dantaa dhabdee taphaticha gurguruudhaaf deemaa jirti jechuudha. Itti aanee immoo Bakayokoon gara intarneetti Milaanitti ni deebi'aa jedhamee yaadamaa jira jechuudha. Itti aansee immoo Jorginhoon immoo taphataan kun taphata kan kennuudhaaf Chelsea Juventus irraa paawundii miliyoona 58 akka barbaaddu ibsiteerti jechuudha. Akkasumas N'Golo Kantes waan inni ganniisa 30 dabreef Chelsea taphatichi kanas ni baaftii jedhamee ofirra baaftii jedhamee eegama. Itti aansee immoo Baashuwaayee jechuudha taphata sarara fuulduraa kana West Ham fi ganna kana akka gurguruu dandeessu ni yaadama jechuudha. Akkasuma Jorginhoon bakka bu'aan isaa akka ibsetti Chelsea waliidhaan wal mari'achaa jiru jechuudha. Turtii fi yookaan deemuu isaa irratti jechuudha yookaan kontiraat isaa daruu fi danda'u jechuudha. Kanaaf harqabannee hordoftoota keenya baay'ee galatooma odeeffannoo jijjiiraaf ispoortii garaagaraa barbaadan yuutuubii kan saabskiraayib godhatiin